hiriyaashee yeroo dheeraa nama bakka biraatiin jijjiirte yookiis immoo nama biyya Ameerikaa jiraatuun jijjiirte isa sanaaf ulfoofte otoo kaadhima qabdu kaadhima biraaf ulfoofte seenaan kun seenaa dhugaadha otoo isin ta'e maal goortu murteen keessan maali Irkooyin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa Yo ya shama akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment nageenyi koo kan jaallaf kabajaa isiniif baay'eetu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha galata waaqayyo otoo carraan kun isin qunname maaltu isinitti dhaga'ama yookiin immoo boota nama kanaa buutanii jechuudha egaa akkuma isin suuraa irratti argitanii namni kun komeediyaanii hojjechuutiin nama beekamaadha akkasumallee waa'ee sagalee waaqayyootti illee nama xiyyeeffatudha jechuudha namni kuni Naatinaayil hundumti keessa illee beektu naatiillee jedhama yeroo baay'ee jechuudha komeedii hojjechuudhaani wantoota nama kofalchiisanii fi bohaarsan hojjechuutiini kan inni beekamu jechuudha haa ta'u malee garuu wanti inni hin eegne tokko immoo jireenya isaa keessatti mudateeti jira jechuudha kun oduu osoo hin taane waan qabatamaadha jechuudha innis nama isin suuraatti irratti wajjin argitan kana wajjin hiriyyaa ture yookiis immoo fuudhaaf kaadhimmatee ture jechuudha akkasumallee gaaffii natti heerumtaallee jedhu isheedhaaf dhiyeesseetii ture jechuudha namni kun jechuudha hiriyoota duratti isheenis immoo tole jettee isaaf deebistee turte jechuudha maaliif ree jaalala keessa waliin galanii wal jaallataniiru waan ta'eef isheenillee deebistee fi turte gaafa deebistee fi turtu immoo jechuudha utuma kana wajjin jiranii maatii wajjin mariirra osoo jiranii guyyaa gaa'ela isaanii muruudhaaf osoo jiranii intalli garuu sababa baay'ee kaastee jechuudha sababoota garaagaraa kaastee sababoota dhiyeessiteetu jechuudha erga sababa dhiyeessite garuu ishee yaada mataa ishee yookiin immoo ajandaa mataa ishee duuba isheeti waan qabduufi yaada dhiyeessite jechuudha erga yaada dhiyeessite kaastee jaalala yeroo dheeraa waliin turan kana jechuudha feelgootee diigdee jechuudha diigdee ji'a sadii dura erga diigdee booddee gargar ba'anii erga gargar ba'anii ji'a isaa adda baatetti immoo nama isin suuraa lammataa kan argitanii wajjin akka ulfooftee nama sanaaf ulfooftee wajjin suuraa kaatee maxxansite jechuudha namni kun jechuudha namni isheenii wajjin suuraa kaatee maxxansite kun immoo nama dhiyoo ji'a sadii asii Ameerikaa jiraataa ture gara Itoophiyaa seenedha jechuudha nama kanaaf ulfooftee jechuudha namni kun jechuudha jaalala dhugaa sana gara ofii ishee barbaadu waan fedhii isheetti jijjiirte jechuudha namni nama jalqabaaf hin taane nama lammaffaaf hin ta'u ani siif nama jalqabaa siif hin ta'u taanaan nama lammaffaafis hin ta'u nama sadaffaafis hin ta'u namni jalqabu nama jalqabaaf iyyuu ta'uu qaba jechuudha innaa namni kuni amma dhuguma nama kanaas immoo jaalalaa fi dhaayii jettanii teessa xiinxaltan natti hin fakkaatu jechuudha maaliif ree sila nama waggaa dheeraa wajjin jiraatte nama biyya ormaa akkuma amma beekamu shamarran keenya namoota biyyoota gurguddatan jira kana ittiin qabannee bizinesii godhanne ittiin biyyaa bahuudhaaf yookiis immoo karaa amallaxaatiin deemuudhaaf hawwii keenya jechuudha soba kan inni dhugaa walitti mooyee waan ta'eef jechuudha egaa sababa kanaatii egaa isheenis akkana gootee nama kanaaf ulfooftee wajjin viidiyoo suuraa maxxansitee jirte jechuudha naatiin garuu lafatti dhiistee jechuudha otoo naatiitu Ameerikaa jiraate immoo waan dhiistu miti jechuudha silayyuu jechuudha tarii Ameerikaa wajjin deemin tazanaannaa achan jiraadha waan jiru hawwiin akkasiis keessa guutuu danda'a hin beekamu mallee shamarranis ta'e dhiironni yeroo ammaa kana jaalalli dhugaanii harka 100 keessa harka 2 yoonni harka 98 baay'een isaa faayidaa irratti kan hundaa'e shamarranis ta'e durbi jechuudha dhiira bichaatu shamarran miidha miti dubartii bichaatu immoo dhiira miidhas miti lachuuyyuu jechuudha iddoo heddummatetti faayidaa irratti hundaa'eetu kan inni xiyyeeffate yookiis immoo walitti hidhatee jiru jechuudha kun garuu baay'ee nama gaddisiisa otoo sirratti mudate nama tokko wajjin bultii dhaabbadhattee wanta hundumaa xumurattee maatii wajjin haasoftu namni sun feel godhee garuu nama biraa wajjin gaafa waan kana godhu baay'ee tokko si gaddisiisa jechuudha haamileen keellee si bu'a jechuudha maaliif maalan balleesse maalan godheetta akkasuma immoo namni naatiillee ammatti dhaga'amu mala jechuudha tarii qarshii ilaaluu dandeessi tarii mootiin qabattee biyyaa bahuu dandeessi wanta isheen murteeffatte ishumatu beeka garuu wanta kana gochuun cubbuudha tokko farratti cubbuudha lammata immoo nama lammaffaaf illee taatu nama jalqabaaf kan hin ta'u jechuudha akkasumallee sammuu naatiidhaaf illee yookiis immoo naatinaayiliif illee gaarii miti wanta kana wanti isheen goote jechuudha otoo seenaan kun isin ta'e maal gootu otoo isin ta'e seenaan kun maal gootu maal murteessitu otoo isin irratti mudate ano otoo irratti mudate maalan godha yookiin immoo nama irratti mudachiifne maal godha wanta kanatti yaaduuni barbaachisaadha kun seenaa oduu osoo hin taane waan qabatamaa amma miidiyaa irra deemaa jiru jechuudha kanaaf yaabboleessa koo yaabboleettii ko
jaallannan tokkuma jaalladhu wajjinamna tokkuma wajjinafi inni iddoo kudhanii saree gidduu deemtu waraabessa gidduutti nyaata edha Oromoo yeroo mammaa gochuudha kanaaf iyyuu tarii namni kuni kaleessasi faayidaa naatii irraa barbaaddee dhabuu dandeessi har'amoo karaa kanaan argadheetu gidduu deemtu tarii namni kunis immoo akkuma isheen isa kana gatti booda gatuu danda'a wanti beekamu hin jiru addunyaan gaggalagaltoodha qixan deemtu qixa tooraan hin imaltu addunyaan gaggalagaltoodha waan ta'eef jechuudha kanaaf iyyuu seenaa kanarraa maal akka barattanii koomentii irratti illee naa ka'a otoo isin to'ee maal gootu nagaatiin tura